baay'ee gammaduudha milkooftuudha barataan jira seenaa nabiyyoota barachuun jira arkaan islaamaa arkaan imaanaa tartiiboota salaataa islaama tokkorraa maattu eeggama rabbiin akkamii sodaatuu qaba rabbiin maaliif nu uume kana baradhe alhamdulillah islaamummaan baay'ee gammaduudha gammadeen fudhadhe gammadeen irra jiraachaa jira inshallah kara fuulduratti rabbiin nu milkeessu nama ilmii baratee barsiisu rabbiin nu godhu karoora kiyya guddaan ilma kiyya barsiifadhe isaa barsiisu diinii kana arguudha inshallah rabbi akkana godhu sinis du'aa ina godhaadha akkasi abdi يا سلام باين ما تسلا ما شاء الله ربي أما اللي بس يجراتي سو نما رتي جراتي رد ربي سياسة سو باين ما تتلا تولي إرجع جدود عن مي مدنو نما كرفيز ساعته مدنو ما فدي هاته مدنو سيمودته وهينو يا رتي سمي بيجتا سو بيا عرباتي إسلام ما يقفل اتهاته وإسلام ما درا مي مدنو كان كيراتك dhugaa dubbachuuf abdii ilmi namaa kamuu mudannoo hin dhabu garuu ani qadiriitti namana wallahi kana jedhee inni nuuf keessa godhe tokko hin jiru yeroo hundumaa mudannoo na mudatuu fi gaariin naquun namu hundumattuu keerumaaf sigalee wanta rabbii fide hundumaa keerumaan natti fide keerumaan naaf fidin jedhee namana kanatu amaadha guyyaan kun badaadha jedhee wanti nuuf keessatti seef godhe hin qabu wallahi قدريتي نمنا بقى وهندو ربو إبراهيم جا عجيب ما شاء الله بريدة إسلام ما كيسا ما تسيجمد سيجون وان يرو يادت يوكا يرو أرجت تجمد دمال إسلام ما كيسا إسلام ما كيسا وانت نجمد جيسو تكوفا إسلامني حق أنا ما إيجتا لما تا ربي ساتيف بتمادا نسجدا maaliif jiraatu beeka yoo du'e maal akka gaafatamu beeka tokko farati haqa namaa eeggata baqa kanuma jaaladha wallahi keessattuu salaata yommuu salaatanii jedhani mataa kiyyarra erganni salaate gammachuudhaan inni olaa gammachuudhaan bulaa alhamdulillah waa tokko odoon argine inni bulee erge islaama ta'e kanaaf islaamota irraa kan hin jaaladhu baqa rabbiin qabu qadirii tamanu صلاة ثاني كم الرجال الدبايتك يا سلام ما شاء الله تبارك الله هو أم بريد هذا تولي إيجا جرس لا ما تلفته إيجا جرس لا ما تلفته وأنا ندرانين كابني أرجع تجتة يا دوشو ما نرجع تسلام ما كيسا وأنت نرجع ربي كي نرجع دبرتم ما نرجع maaliif hin jiraadhan argadhe yoon du'e rabbi maal gaafatan argadhe waan ajaa'iba argatte waan jajjaba argatte rabbii kiyyan argatte rabbii ya salaam waan ajaa'ibaati wallahi baay'ee namatti tola namni uumaa ofiitii wal baruun erga islaamummaa fudhateeti islaamummaa yoo qabaate uumaa isaatii wal beeka namni إسلامما إيجا إسلامما أرجعتين نمني قلبي أفيلي قافزان أرجعتا وان قد أرجعتي ما شاء الله ربي سيا تكسو أما اللي كانوا تعلنا ما إسلامما رجعتي إسلامما رجمدو ربي سيا تاسسو تولي ماتي كان كيتيف أكريفون وهمتتي توكتيرا ألفا في أوميغا لا شيء الكباتي في تمرادي gaafa ati islaamummaa fudhattu maatiin kan kee maal siin jedhan akkam ta'an gaafii bareedaa abdi dhugaa dubbachuuf ani armeetiyaaf ilmoo jalqabaati ilmoo dhumaati ana malee hin qabdu maazariin tiyyaa rabbuma biraay wanta garagaraatti akkam fudhannee rabbuma biraay alhamdulillah ana qofa kenneefi keerumaaf hundumtuu anis intala mara bareedduu qabdu jedheen yaada namni baay'ee deetu kan kasaaruun jiraami ani ilmoo takkittiin yaada tiyyaaf akka kumaati jedhee yaada tiyyaaf alhamdulillah abbaa kiyyaaf obboleeyyan hedduun qaba abbaan koo hedduu qabanii obboleeyyan kiyya ta'anis ankaati keessii deechisan hin gaanabdisii galee akka harmeen keessii deechisan taanaati tiyyacitii kiyya
haadha tiyyaa, obboleettii tiyyaa, obboleessa kiyyaa yoon gammade gadde harmee isheetti ni madha. Obboleeyyan itti madduun qabu waan ta'eef. Faazariin ji'a 7 naannoo deebde. Ji'a 7 ilmoo tiyyaa miti jedhe. Adaraan immoo bakka waanuma mootummaa siyaasa biyya keessaa kanaaf faazarii kiyya na dhositan lubbuun hin jiru jedhee maraadhee boo'ee adaraa jedheen obboleessa isaa tokkoon. Hiriyaa isaa tokkoon jechuudha. Adaraa ishii biruma taayitu sagaluma abbaa kootii na dhageessisin jedheen. Ishii naa dubbisuu haa baatu jira yoo naan jettani biruma taa'atu sagalee isaa na dhageechisa. Egaa hordoftoota kiyya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu faamilii baga jiraatanii hundumti keessanuu akkuma asirra argitan kana kennaa gaafiif deebii gaafatamtee jirti. Gaafiif deebii gaafatamte keessa waan namatti tolu mucayyoon tuni maashaallah tabarakallah nama amala qabeettii nama amala gaarii qabuudha jechuudha. Hedduu tokko namatti tolti. Yaanni isiin dubbattullee akkasuma yaada namatti tolu jechuudha. Hanga viidiyoo ogalarra jiru hanga daqiiqaa 5 dhageeffadha jechuudha. Viidiyoo ishii dubbatte keessatti ani viidiyoo baay'ee waan waraabanii fi laayivii irratti viidiyoo baay'ee waan das nama jedhu dubbatte jechuudha. Maashaallah tabarakallah. Namoota gara islaamaa dhufan keessa mucattiin tun akka nama islaama keessatti dhalateeti malee akka nama kaleessa gara amantaa biraatirraa gara amantaa islaamaa dhufeeti miti jechuudha. Haalli ishii amala qabeettii naamusa ishii haala amala gaarii qabdi jechuudha. Akkasuma kuwanillee ni jira jechuudha. Akkasuma namoonni amantaa islaamaa kanaa qabatanii iyyuu gadhiisan ni jiran jechuudha. Namoota akkasiisanii mucayyoon tun amma gorsa taate jechuudha. Horra islaamummaa fudhatee qalbii isaa gadi hin dhaabne cinqaan fedhe yoo isatti jiraate namni gara islaamaa dhufe kuni cinqaa hedduutu jira dhugaadha hin beeka. Fatanaa hedduu qaba, qormaata hedduu qaba jechuudha. Abbaan isaa hin jibban akkasuma obboleessi isaa hin jibban gara itti dhaqan hin qaban. Maaliif kaleessallee ittuma beekanii kana hunduu osoo fatanaan hundi jiru osoo kana beekan gara amantii islaamaa dhufanii maaliif bu'aa bayii hedduu obsee keessa dabarsaa waan hedduu waan dhufe hunda wareegama kafalee amantaa islaamaa kiyya keessa gattaa'ee gara amantaa isa dhugaa amantaa islaamaa kana fudhadhee gara na dhufe jettanii qalbii keessan tasgabbeessuu qabdanii jechuudha. Erga gama islaamaa dhuftanii namoonni osoo itti hin yaadin seenanii eegasii gara amantaa islaamaa kana keessaa baanillee hedduu jiranii awwala yaadinsa barbaachisa. Amantaan islaamaa dirqii nama amansiisu akka Ustaaz Raayyaan Abbaa Mancaa jedhe amantaan islaamaa nama kamiyyuu dirqiin hin amansiisu. Abbatu jaalatee filatee itti amanee gara amantaa islaamaa dhufa. Mucayyoon tun waa'ee ishii mudate abbaan kiyya ji'a 7 naan oole jettee akkasuma maatii kiyyaaf nama takkattiidha jettee jirti. Maashaallah mucayyoo naamusa qabdu. Nama akka ishii kanatti obsee sabaree islaamummaa ofii keessatti gammachuun jiraatu rabbi isin haa taasisu. Erga gama islaamummaa dhufte kana hoo maal argattee maali wanni ati argatte islaamummaa kana gara eega dhufte rabbii kiyya argadhe. Wallah dhugama jette wallah. Rabbiin qabaachuun immoo waa hunda caala. Rabbiin gara laafessi abbaa rahmata dachee fi samii uume haadhaaf abbaarraallee namatti aanaa jechuudha. Isa kan nama aafiyu, isa kan nama fayyisu, isa kan nama dhaabu, isa kan nama godhu. Alhamdulillah rabbil alamin mucayyoo yaada gaarii